Ittiin jalqabu afaan tokko saba keessatti saba tokko biratti maalidha isa jedhuuni sabni afaan qabuudha. Namichi Maartinii tokko waan qabiyyeen afaan sanaa qabu hundumaa qabaachuu danda'a yookaan irratti gooftaa ta'uu danda'a abbummaa qabaa'edha. Kuni saboota bilisummaadhaaf falmatan biratti iddoo guddaa yaada qabudha. Atoo maleessa warri empaayeraa ijaaran immoo faallaa kanaati kan isaan yaadanii hundeen jalqaba isaan hojjechuuf kaa'amanii afaan sana fakkeessu. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Afaan Ingiliziitiin nan dubbisa. An individual named Antonio de Mejía presented to Queen Isabella his Grammatica de la Lingua Castellana 1492. The first grammar of any European language he prepared and dedicated to her. The bewildered queen asked what the book was for. A bishop standing nearby is said to have answered the question swiftly by saying, Your Majesty, language is the perfect instrument of the empire. Egaan maayini warri faallaa saba saafaansaa kana meenteenii gochuu yaaluu dhaabbata warri empaayeraa ijaaranii faallaa sanaa qabu jedheera afaan sana balleessuudha kan isaan barbaadan. Afaan sana balleessan jechaan maal balleessan jechaadha. Afaan sana keessa qabiyyee afaan sanaa keessa maali kan jiru? Qabiyyee afaan sanaa keessa asuma gabaabaatti nadhii dammaatu jira yoo hin jedhe fakkeenya ga'eessa ta'uu danda'a. Jiisaaf koomtootu jira jechuu nan danda'a achi keessa. Maayini egeree kanniisa sanaatii fi dhalootatti aanuu fi qophii kan ta'u kan isaan ittiin guddatan hundumaa achi keessa kuusamee jira jechaadha. Alaammoo humna akkasa humna empaayeraa sanaa mana kanniisa kanaa harka kaa'ee hurrii aaraa fi haguuggii adda addaatti godhee damma sana keessaa fudhatee nyaachuu barbaadutu jira jechaadha. Kanaanitti egereen jarreen sanaa kanniisa sanaadhuma kan namaas kanarraa badaa adda ta'an. Maaltu achi keessa jira qabiyyeensaa maali yeroo jennu maal fa'a yoo jenne amantaan saba tokko afaan sana keessa jira. Aadaa fi duudhaansaa afaan sana keessa jira. Falaasuma yookaan marraaguma yookaan marii aagumni saba sanaa achi keessa jira. Argaa dhageettiin saba sanaa achi keessa jira. Hundumaa caalaatti immoo ogbarruun afaanicha keessa kan jiru kan saba sana. Ogbarruu kana keessaa maaltu jira yoo jenne immoo gaanii walaloon achi keessa jira. Mammaaksa, geerarsa, kan ajjeesaa ta'uu danda'a, faarsaa ta'uu danda'a, ciigoo ta'uu danda'a. Dubbannu qomoonni geerarsaa shanan tokko jiru. Ururuu ta'uu danda'a, weedduu kan fuudhaa, kan heerumaa ta'uu danda'a, kan jaalalaa ta'uu danda'a. Kan da'umsaa ta'uu danda'a, holoo ta'uu danda'a, faaruu, kan waaqaa, kan lafaa, kan namaa, kan qabeenyaa ta'uu danda'a. Dhibboof xabiisa ijoolleen abidda biratti taphatan yookaan immoo alattis taphatan hundumaa qabaachuu danda'a. Nuyi jabana gadaa sana kan isaan kana hundumaa gadaa keessatti horreeti kanaaf mararraatuu isheeti kan nu beenu jechaadha. Egaa saba tokkorraa kana afaan mulquu jechuun kana hundumaarraa fudhachuu jechaadha. Saba tokkorraa kun hin fudhatame kun hundumtuu hin fudhatame jechaan immoo sabi suni of dhabeera jechaadha, badeera jechaadha. Kanammoo maal akka inni nu godhee nu caalaa sabni beekuu jiran natti hin fakkaanne. Egaa qabiyyeen kanaan walitti dubbadde keessaa walaloon tokkodha. Walaloon kun maalinni isa jedhuttanii deebi'aa jechaadha. Walaloo kana bifa adda addaatiin hiiku namoonni. Warra kaaniif surplus value afaaniiti. Isa kaaniif immoo karaatee sabbata gurraacha hidhatedha.
Filoosofarii warra Faransaay Voltaire namni jedhamu immoo muuziqaa lubbuutiidha. Lubbuu dhageettii guddaa qabduudha kan madde ishee jedha. Horee Louis Borges namni jedhamu namni Argentina immoo the expression of the beautiful through the medium of words artfully woven together jedha. Warri kaan immoo isa miidhagu qofaa otoo hin taane waanuma baay'eedha walaloon kan inni of keessaa qabu jedhaniitu. Poetry is one of those modes of expressions that help us externalize human feelings and imaginations about love, dream, hope, thoughts, aspirations, and ideas about God, about nature, about beauty, and other many things. Egaa afaan nam saba tokko kana hundumaati kan inni baatu. Kanarra darbanii warri Roomaa immoo waa'ee walaloo kanaa dur jabana isaanii keessatti classical descriptionii walaloo yeroo kennan maa'inni walaloo akka waaqummaatti ilaalu yookaan immoo divinity jechuu kooti. Waaqummaa walaloo kana kan isaan ibsanii gara waggaa dhibboota baay'ee fuuldura. Boodanas walleen nama Ingilizii Percy B. Shelley jedhamu tokko walaloon kan waaqaati. Warri walaloo barreessanis immoo ergamtoota waaqaati jedhee himee ture. Ergaa waaqaa biraan maddu kun akkamiin maaliin barreeffamaa isa jedhuuf immoo barreeffama jechoota filatamoon kan karaa hiikaa meaning jechuu kooti, sagalee voice jechuu kooti, rukuttaa rhythm jechuu kooti, deebii addaa dammaqina muuxannoo kan dhageettii irraa madde dammaqsuuf kan barreeffamudha walaloon. Egaa garasa kan keenyaatti yeroo deebinu akkuma warri dubbii kana qoratanii every culture has its classics, has its essential texts jedhu nuyis immoo classicii kan ta'an oral literature hammi tokko kan galmeeffame hammi tokko immoo akkasumatti kan qilleessa irratti akka battanametti bittinnaa'etti jirutti qabna haa ta'u malee qabna. Egaan warra akkasittiin jiru kana keessaa harki caalaansaa walaloodha. Bifa adda addaatiin expressed haa ta'anii kan himamanii walalootadha jechaadha. Walaloon immoo sabni Oromoo meeshaa ittiin of ibsu keessaa isa guddaadha. Walaloodhaan irra hojjeta sabni Oromoo. Lafa maasiitti, lafa qonnaatti, lafa karaarra deemutti, lafa hundumaattuu walaloon biraan hafu. Walaloodhaan rafee walaloodhaan dammaqa. Walaloodhaan boqota. Fuudhi isaa heerumni isaa walaloodhaan. Waaqa, dacha, laga isaa hundumaa walaloodhaan faarfata. Egaa maali bu'aan walaloo yeroo jennu sabi tokko yoo dammaqaadha ta'e ani eenyu jedhee yoo of gaafate saba isa ollaa koo jiru isa gama laga gama jiru isa laga gamana jiru isa kaanii wajjin maaltu addana taasisa jedhee of ilaalee of baruudhaaf walaloo keessatti kan inni of arguu danda'u. Walaloon daayitii sabni tokko keessatti of arguudhaa jechaa kooti. Haa ta'u malee yoo afaan isaa mulqameera ta'e sabni sun saba isa kaan keessa of barbaada malee ofii isaatii itti galagalee kan kooti jedhee waan keessatti of arguun qabu jechaadha. Biyyan keessa jiraadhu kuni biyyoota ciccimoo lama keessa jalatti bulaa turan. Kanaaf bilisummaas garbummaas dhamdhamanii arganiiru. Waan kana beekanii fi namni isaanii tokko bara jaarraa 19ffaa keessa kan jiraatu maal jedha? No fatherland can exist without folk poetry. Poetry is nothing more than the crystal in which nationality can mirror itself. It is the spring which brings to the surface the truly original in the folk soldier.
akkuma jedhe gaani sabni tokko achi keessatti kan inni ufatu walaloo isaa keessatti aadaa isaa keessatti walaloo isaa sana keessatti galagalee of argaa achi keessatti of barbaada jechaadha. Mee fakkeenya durii kan Oromoon ittiin waaqa isaa faarsu yoon isinitti hime yaa hordaa koo yaa dambii leeqaan facaase garbuu yaa gooftaa koo yaa rabbii 50 yakkaa oole 100 balleessaa oole beekaa nama arte garuu ajjeesoo yaa kaasoo deessoo yaa badhaasoo yookaan tokkicha maqaan dhibbaa gurraacha garaa garbaa yaa waaqa hin qabne yaa gooftaa hin qabne mooticha giddii hin qabne gungumaa garaa roobaa jaarsa garaa dabbasaa yaa waaqa hundaa ol jirtuu abbaa ifaaf dukkanaa siqadhee na dhagayeedha. Jarana warri ollaa keenyaa dhufanii nurratti waanjoo sana buusanii aramanee nuun jiru. Cubbamaa nu godhu. Iddoo nuun malu gaannama isaatti isa jedhan sana dhaa'e. Walaloon kun garuu waan gara biraa dubbachaa jira. Waaqaaf iddoon inni qabu. Kana yerootu hin jiru malee kan kana baay'ee kan kana caalan daddabalanii Oromoon dacheef waaqa akkamittiin ilaalas ibsuu hin danda'ama. I'm sure baay'een keessan dubbistanii argitaniittu kitaabota adda addaa irraa hidhan abdadha. Egaanii kan argeeti natti fakkaata namichi Alexander Bulatovich maal jedha the Galla is a poet. He worships nature, loves his mountains and the rivers considering them animated beings. He is a passionate hunter. Kana qofaamini kan Bulatovich jedhu Oromoon haala akkamii keessa akka jiraachaa ture haala inni lammii isaa wajjin fira isaa wajjin ilaalcha inni addunyaa kanaaf qabu argaa dhageettiin waaqaaf lafa ibsuu duwwaatu hin taane ofiisaati akkamittiin akka of ilaalu yeroo jedhu moomaa jedhani the main character trait of the Oromo is love of complete independence and freedom. The Oromo does not want to acknowledge authority of anyone except his personal will. The former governmental system, Gada, was the embodiment of this basic trait of their character. Kanafi, yeroo humni waraana Minilik dhufee cabseenii jedhu Oromoon akka nama reefu irriba keessaa kabalamee ka'eetu maaltu narra ga'e jedhee kan inni naannaasaa ilaale ofis ilaale namichi kaleessa walaba ture namichi kaleessa akka garaasaatti jiraachaa ture har'a yeroo waanjoon garbummaa irra bu'u akkam taanee akkas taaneedha. Argitaniittu ta'a walaloo kana anaan garuu sammuu koo keessaa nan badu yeroo hundumaa akkam taanee akkas taanee goommanaaf raafuu taanee dhalabbaarraatuu taanee hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatte inne irrumoo keessaa waan ka'e fakkaata. Ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee sataatteen dissii jenne bashqaaxxeen giiftii jenne okkoteen gomboo jenne folodeen obboo jenne lamattiin bullaa jenne ameessaan booqaa jenne dhamattiin dhugnaa jenne dabeessaan gooftaa jenne lamattiin bullaa jenne. Egaa garbummaan irra bu'e sun gabbaarummaa lafa isaa dhabuun qabeenya isaa dhabuun keessumaa harka caalaa immoo walabummaa isaa bilisummaa isaa dhabuuni akkasittiin akka inni kana of keessaa baasu godhe kuni akka warri poetrii kana hiikan jedhanitti katarsis jedhama. Isa dhaqee ukkaamsee cuqqaalee qabe sana of keessaa at least futtaafatee baafateera jechaadha. Haala jireenya isaa, haala jireenya ollaa isaa, haala lammii isaa hundumaa argee namatti dubbatu yeroo dhabu of keessaa akkasittiin baasee jechaadha. Karaa tokko kan nuyi keessatti akka inni calaqqisu arginu bilisummaa isa jalaa rukutame sanatti ammayyuu walaloo kana keessatti mul'ata jechaadha. Seensardii kan hin taanedha kun ergaa seensardii taanedha jechaadha. Kun akkuma fakkeenyaatti isiniif jedhee kanaaf geerarsuma duwwaatuu fudhanne qomoon isaa shanan tokkodha. Faaruun jira,
ciigoon jira, roorroo yookaan riizantimeetii jechuun jira, gammachuun dilaayit yookaan hiiumarasii kan ta'an immoo jiru. Fardiidha wanti siiriyeesii ta'e immoo baay'een jiru. Isaan kana hundumaa qomoo isaatiin jiru. Warri caalaa baruu barbaadan Gadaa joornaalii irratti artiikiliin koo tokko baheera. Gadaa joornaaliin kan Jimmaa Yuunivarsiitiiti. Yoo argattan dubbisuu dandeessu qomoo walaloo achirratti. Fakkeenya tokkittiin isinii kennas irratti ciigoosa jennu fakkeenyaaf geeraraan inni dhaqee ajjeesee galee fi inni ajjeesin jiru akkamittiin akka wal ilaalanidha. Inni sun inni ajjeesin anootaa fi nafarsaa maalan godha gafarsaa yeroo jedhu yookaan immoo inni qotee jiraatu inni qotee bulaa ta'uu isaatti qooru inni qotee bulaa cimaa ta'uu isaatti qooru immoo dhadhaa garaatti nyaatu gowwaan mataatti tabaatu gurree du'aa fannisu bunaaf boqqolloo qonnaa isa du'aa fayyisu wedha. Namichi inni ajjeesee gale sun kan akkasittiin hin darbu maaliif hin qimmiidame. Kanaaf maal jedhaa gojjolaa nyaattee taaree yoo foon taskaaraa malee gujii agartee taaree gabaa jimaataa malee boora agartee taaree sangaa magaaraa malee dhiiga agartee taaree dheetu jecha tokkotu jira kan namatti hin tolle hin jedhu ijaan jaarsa ta'e jechuufan jedha. Obbo Zalaalem sa'aatiin jalaa sokkaa jira. Kan nama dinqu anumtuu xumureera kan inni irratti jedhu warri amma afaan keenya kana karaa gugulee akka inni afaanota warra ammayyaa kana wajjin qixxee tajaajila saba keenyaa kennuu hojjechuuf jalqabdanii jabaadhaan isiniin jedha. Seenaa tokkittii kan inni isinitti himu afaan Oromoo dikshinariin isaa fakkeenyaaf Dagaallaa dikshinari inni jedhu kan Karl Tushek qopheesse bara 1844dha. Kana jechaan Oxford Dictionary waggaa 40 dursa ture. Haa ta'u malee hacuuccaa nurra ga'e sanaanitti iddoo ga'uuf malee hin ga'in yoo naga'e jabaadhaati ammayyaa isaa afaan kanan jedhaa hedduu galatoomaa ijana dhaggeeffattanii warri kana qopheessanis hedduu galatoomaan isiniin jedhaa. Obbo Salamoon Fayyaa ta'e galatoon.
سقليك جرات بجاني بين ججيك قرتي مئاوة يا أنسى سقليك جرات بجاني بين ججيك كان رفض دمك سأوي كيف ولا لونك لك ومن أمومي بوف مكمكسك والهايا دكشف ججوتا أدا أدا إتنها برنو سياسة فيه الرقا ما إتنها بونو ما إتنها دبنو ما إتنها كتبنو أفان كينيا بدا درنو ها قدسنو أفان كينيا بدا درنو ها قدسنو منو مرتي اتهايانو المانها برسيفنو اتنها قدسنو